ayyee akkas jechuun mootummaa waaqayyotti namni gooftaa jechuudhaani galuu miti utuu akkas ta'e ko eenyu gooftaa jechuudhaan jedheetiin hin dubbate asitti hundi jechi jedhamtu kun maal agarsiisa gooftaa jechuudhaan eenyu jedhe namni yaa gooftaa naan jedhu hundi jechi jedhu maal agarsiisa hundumtuu gooftaa jedhee yoo hojiidhaan immoo hojiisa qulqulluu miti ta'e hojii wanti jedhamu eessaas jira iddoo kana hojii wanti jedhamu eessaa jira eessaatti fidati wanta kitaaba irra hin jira amma ta'e dhaggeeffadhu ragaa amma fakkeenyaaf macaafa qulqulluu irraa ragaa yoon si fide hin fudhattaa miti ani macaafa amma fakkeenyaaf harki koo hojiitu waan jiruufini hojii maali ani macaafa harka qabannatti siif fidaan macaafarraa ragaa siif fidaan Ayya fidika namni yaa gooftaa naan jedhu jechi hundi jedhu maal agarsiisa hundi takkattiin isi ammootiyyu kan mootummaa samitti galtu hin jirtu eenyumaayyuu gadi siqeetiin warra maqaa isaatiin raajii dubbatanii dinqii garaagaraa hojjetanii yeroo isa dhumaa sanitti ani sirriin arra dhaggeeffatu arra namni hundinuu Yesuus yaa sirriidha namni hundumtuu yaa afaan Yesuus gooftaadha hojii isaatiin immoo biyya lafaa keessa jira isa kanaaf jedhe la dhaggeeffadhu hojii isaatiin biyya lafaa keessa hojii dukkanaa hojjetaa jira dhaggeeffadhu namni arra afaaniin Yesuus gooftaadha jedha hojii isaatiin immoo biyya lafaa keessa jira Yesuus namni jannatatti galuu danda'u immoo nama hojii isaa hojjete sana hojjete kana mee ifanaa baasi jechuma hundi jedhamtu kana qoy amma daqiiqaa tokko neegi qoy Allahu akbar daqiiqaa tokko yeyyataa namni takka kan hisaa ta'u namni takka kan Yesuusin gooftaa jedhe tokko sammuutiyyuu kan jannata galu hin jiru maali namni fedhii abbaa koo kun ammoo kitaaba waaqachuu eegaa obboleeyyan isin hundumti keessan nama fedhii abbaa koo isa samii irraa raawwatu malee namni yaa gooftaa naan jedhu hundi mootummaa samiitti hin galu jedhe. Macaafaan duwwaadhaan jedha malee yaa gooftaa naan jechuun duwwaadhaan mootummaa waaqaatti gala miti jaalala abbaa koo sabaa kana raawwatu malee jedhe. Maali jedhamoo gooftaa maali kana ibnu barreesse? Viidiyoo si baasu. Maali kun ibnu barreesse kan? Maaliif qobaatti gadi kuttee jirta miti macaafni kun jecha loqoda kamiidhaan? Maali kitaaba macaafa kan kee kan ibnutti barreesse? Loqoda kami? Loqoda kami maali loqoda afaan Oromooti? Irra citeera kan hiikarratti koo yeroo hiikamu addaan jechata malee duwwaadhaan jedhama jechicha irratti duwwaadhaan jedha malee hundi hin jedhu naan jedhu hundi hin jedhu naan jechuu duwwaadhaan jedha naan jechuu duwwaadhaan hiikatti dabalataatiin sin jedha kun hiikatti sirriidha moo sirrii miti kitaabichi kun bakka dogoggora hiikameera hiikarratti dogoggora hiikameera malee naan jechuu duwwaadhaan jedha inni sun kun hiika kun dogoggora hiikni kun dogoggora hiikameera. Okay, namni Bible afaan Amaariffaa qabdan nuuf baasa. Qois Bible afaan Amaariffaa screenshot haa baasan. Mashi Amaariffaa screenshot godhee baasa. Namni yaa gooftaa naan jedhu hundi kan jedhu kun naan jedhu kuni macaafan of harkaa qabu maal jedha yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan ittiin galan jedha. Kitaabni kun dogongora moo dhugaadha kan Amaariffaarra jiru kun dogongora moo dogongora miti? Yoo akkasii immoo bartoonni isaa yaa gooftaa jechaa waan ta'eef isaan mootummaa waaqaatti hin galtan maaliif akka naan jettu hin jenne eega. Kuni dogonga itti deebinaatiin sana namni Yesuusin gooftaa jedhu mootummaa samiitti maqaa isin wal falmaa maali ku kitaabichi ibnu yeroo hundumaa hiika haaraa baattee deemtaa macaafni qulqulluu kun kun hiika haaraa miti tiniin kun kanuma beekne kan isin itti amantanidha hundumtuu isaa jedhu duwwaadhaan isaa jedhu maal jechaa jira gada walitti achi kaasitti dubbisitii fagoodhaan illee reefa silkiitti deebi'e yeroo hundumaa garuu kana qabattee deemta baasue. Dogongora moo dhugaadha hiike kitaabni kun dogongora afaan namaa miti loqonni iddoo argee dogoggora hin jedhu okay afaan namaati wanta dogoggora jedhu. Hiika sirriidha miti kun hiika sirriidha. Hiika sirrii isaa ta'u maal jedha macaafni kun gara olitti
Maal Itti deemina kun wanti kun hiika sirriidha moo hiika sirriitiin? warri maal godhan hundinuu haa jedhu. Hundinuu haa jedhu. Namni yaa gooftaa naan jedhu tokko illee warra mootummaa maal sanitti hin galu godhanidha gara jechuudha Yesuus walitti kaasee Kiristoos. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa gara walitti kaasee dubbisi my brother. Lammii keenya wanti inni dubbatutti jiru achitti irratti sammuutii waan biraa kan inni dubbatutti hin jiru bara. Walitti wanni tokko walitti hin dhufu. Tokko tokkoon hin buune barankeenya wal qabatee bu'eem wal qabatee barreeffama macaafni qulqulluun tokko tokkoon Eeshi mee sarara kaasee siif dubbisa. Sarara kaasee siif dubbisa. warra maaliif Sarara kaasee siif dubbisa. gara walitti kaasee dubbisi mata duree boqonnaa 7 lakkoofsa sanarraa kaasee dubbisi. Lakkoofsa 21 mata dureen 15 irra jira bara. Maal jetta? Lakkoofsa 15 irra jira namooti lakkoofsa 21 si gaafatutti hin jira. Lakkoofsa 15 irra hin jiru maqaa dhumaaf Kino maali kun namoo si lamaadhi yaa rabbii kiyya kun maali inni lammii teenya kino lakkoofsa 15 irra jira mata duree muka ija isa. Mukaa fi ija isaa jedha. Innis kan biraadha ni gajalaas kun 20 irratti maqaa dhumaaf isa. Kan biraa hin jiru mata dureen meetu as mata dureen kan biraa kino lakkoofsa 24 jira. Maalati kan biraa baattee deemtaa barne kan nuti qabnu miti matee kan jalqaba bara jalqaba afaan Oromootti translate qabna nuti. Maali kana nattu barreesse moo garee shaadattu barreesse kitaabichi? Amma jaalattu jibbitu isa kana loqoduma warra jara afaan haasa'e. Eenyutu barreesse kana nutu barreesse moo garee shaadattu barreesse moo garee shaadattu barreesse kitaaba kana musliimoota harka keessa qaba? Hin beeku anoo? Kan barreesse hin beektu? Hin beekuun jedhe sanitti isa anamma sin harka jiru nan dubbadha amma macaafa. Hin beekuun. Eshi koo yeroo tokko. Eshi. Koo nan baafadhaa na guddisee barbaadde. Koo yeroo tokko. Namoota hundumatu raajii dubbatamu namoota hundumatu raajiidhamu namoota hundumaa raajiin. Waa'ee namoota waa'ee warra raajii sobdootaaf dubbataara bara caafannoo qulqullaan hundinuu yoo jedhes tokko tokko yoo jedhes duwwaa yoo jedhes kan dubbataara warra raajota sobduudhaaf haasaa jira caafannoo qulqullaan asirraa afuma ijoollee geentiree kitaaba kana namni fudhatu ni jira kiristaanota keessa kitaaba kana. Kitaaba qulqulluu taane macaafa qulqulluu fidanii ani macaafa kitaaba qulqulluu takka wata dadhee guddadhee macaafa qulqulluu kitaaba qulqulluu wanta jedhamu nageenye macaafa qulqulluu nageeyan. Kitaaba kana namni fudhatu ni jira yin jedha fudhattaati matamte kanke. Anoon beekuun siin jedhe san itti dadhee guddadhee malee kana baranne siin beeku san hiika siin beeku sa kanan beekan siin jedhe aan. Fudhattaa fudhachuu kennan fudhachiisan dibaasee. Fudhattaa kee fudhachuun kennan fudhachiisu. Fudhatta kitaaba kana fudhatta? Anoo macaafa qulqulluun fudhadha. Macaafa qulqulluu kan jedhu hin beekas. Kitaaba kana fudhatta moo fudhattati hin beektutiin kitaaba kana fudhatta? Maanni akka gowwaan ta'in taphanna tachu. Anoo kitaaba macaafa fudhatta yoon fudhanne taate bira dabri hin fudhadhu naan jedhiti kitaaba qulqulluu kan jedhu fidiin jedhes fidii suma duraa wajjin haasofnu san macaafa qulqulluu kan jedhamu sana fidiin sin jedhen beeku nusa kanan beeku atti dhaladhee kana namni iskiriinii irra si baasis kana fudhatta moo fudhattu kitaaba kana? Uummanni kitaaba ofii waaqatti yaa rabbi. Anoon beeku macaafa qulqulluu isa jalqaba tiraasleet ta'e yookaan gara Amaariffaa gara Oromiffaatti tiraasleet ta'e sanii. Maalirraa tiraasleet ta'e? Maalirraa tiraasleet ta'e? Hin beeku. Amaariffarraa tiraasleet ta'e? Anoon hin beeku suma argitti naman hin beeku. Afaan kanatti harka qabdu afaan kamirraa barraa'e? Anoon beeku. Suma argitti kanatti harka qabdu kan irraa tiraasleet ta'e? Suma harka jirtu namni fudhatu hin jiru. Apostol Olgalchi addisu Apostol Olgalchi jedhama. Amma fidi caafata qulqullaa macaafa qulqulluu kan jiru fidi. Kana siif banuu fudhatta kana ishee. Macaafa qulqulluu macaafa Mucayyoo kuni maali jedha kuni maali jedha macaafa xurii jedhamu kuni maali jedha? Iddoo ammaa baasiitti isa kana akkamii tokko ta'in allaala baasi. Macaaf quddus jedhani kun yaa. Ayyani fudhatta kana. Ishi. Iddoo ammaa Maatewos 7:21 sana baasi kan akka jedhu laalla. Baasi Oromiffa. Oromiffa baasi. Oromiffa baasi. Hin beeku nama. Maali kun Amaariffa Oromiffa hin fudhadhu hin jenne? No, ana Oromiffa fudhadhu siin hin jenne. Maali Oromiffa hin fudhadhu kanaan jette maaliif ammootu iyyuu na harkatti mormitee fudhattamu fudhatu? Macaafa qulqulluu kan jedhu Oromiffa hin fidi. Khair inshallah kana koi kanan siif baasa addisu nuuf dubbista. Lakki addisuunis naan dubbisu. Lakki asa maali leeraa hidaan qabamu? Maali hidaan qaba afaan jannataa sitti fakkaate? Eshi lakkoofsa 21 tokko.
Dubbisi kinoo kana. Ani dhugaa yoon dubbise afaan Oromoo fidi. Dubbisi mucayyoo kana maal taate? Deema siiti maali maafan dubbisa maal afaan koo malee dubbis fidi afaan koo. Maali Yesuus afaan Oromoo sitti dubbatee miti ittiin hin dubbise kitaabicha? Anamma waa'ee Yesuusiin dubbataan jiru afaan na barsiisuu dhufe miti Yesuus. Afaan na barsiisuu dhufe miti jireenya naaf kennuudhaaf dhufe malee gara biyya lafaa. Dubbisi kaashi jireenya argisiif kennuu dhufe dubbisi kitaabichi kun keessanii keenya miti. Afaan kiyya miti ani garboota namaa miti bar of dandee jiraadha afaan kootiin fidi afaan namaa hin barbaadu. Dubbisi sin jedha kitaabicha kana. Malika sa ganaa intini qabdii keetti dhufee rabba kumsiin jedhu sana seetee ta'uu dubbisi hin dubbiftan ani jaartai. Rakkoota kun qabuutiin hin dubbisi. Rakkoota kun qabuutiin dubbisi. Dhugaa waaqayyoo yoon dubbisi. Dhugaa. Ayyee shimooti qabadhu. Addisuun of dubbise kitaabicha kana. Maal addisuun naa dubbiseef hin barbaadu anoo. Ana afaan dubbataan hin barbaadu. Addisuun of dubbise. Hawaasa afaan dubbisiitiin hin dhageeffadhu. Dubbise addisuun. Ana afaan dubbataa artaan maaliif dubbisa addisuun dubbisee kee bara. Afaan Oromoon fudhattu waan ta'eef dubbise addisuun. Ani afaan Oromoo sahii kaaraa ittiin sana hin beekus. Amma isa tamma caamadaa. Addisuu bira hin jirtu? Okay, siif hin dubbisaa dhageeffadhu. Anoon barbaaduun jedhe. Kaadraa dubbiftuun barbaada afaan kootiin fidii maal afaan namaatiin hin beekneen jedhe. Basamaa yaallaamuun dhageeffadhamu ni dubbisaa. Afaan kiyyaan fidii afaan Oromoo macaafa qulqulluu kan jedhu. Dhageeffadhu siif hin dubbisaa amma shimooti qabadhu nurraatiin siif hin dubbisaa. Afaan Oromoo baasee anoo maariffan dhaga'u afaan dubbataa arginu. Eeshi afaan Amaariffan dhageettuutiin obboleeyyan amma booda ammootiyyuu karaa kan kee ammootiyyuu deemtaa jechuudha. Afaan Oromoo yoo fudhatu. Anam yoo ta'u baate na guddisee macaafata qulqullaa'an baasa qaba harkaa kunoo. Okay. Eessaa siif bakka ati fuute siin beeynu kitaabichaati ati. Ati situ bakka fuudhe hin beeknu nuti. Situ bakka fuudhe hin beeknu. Bakkitee ati fuute tokkollee siin beeynu. Situ bakka ati fuute hin beeknu. Siin wangeela Maatiyus. Hin beeknu dooti fuute. Cabarbaarii wayi. Cabarbaruuf teessoo bar. Okay. Obboleeyyan laala. Waan inni jedhu kitaabicha afaan Oromoodhaayi wangeela Maatiyus boqonnaa nama fedhii abbaa koo isa samii irraa raawwatu malee jedhu Yesuus jaalala abbaa koo Yesuus irraa ka'anii fedhii irraa injiru sakanamitti isa tokko fidi injiru kan akka jedhu Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti galamee kitaabicha sana eessaa fuute duwwaadhaan itti galamitti jedha fidi eessaa fuute kitaabicha sana ati eessaa fuute isa kana ati eessaa fuute isa kana. Okay, bakka fuudhinsa baranitti translate sana fidi hin jedhe fidi. Laali dhageeffadhu. Amma lan nu qaba. Macaafni sirrii daasaan beeku. Barani qaba. Macaafni sirrii miti hin beeku. Lakki macaafni sirrii situ sirrii miti malee. Sirrii miti macaafni. Ibu alta maal godha beektaa? Macaafa niti baatee jirtu namni fedhii abbaa koo samii irraa jedha miti. Baabilii pileestoorii galiiti kanuma biraa buufadhu macaafa qulqulluushi Yesuus jaalala abbaa koo waaqa irraa jedhe jechuudha. Miti saami. Kana Amaariffaa irratti maal jedha? Sirrii dhammoo sirrii miti kitaabichi. Kun maal waa'ee Amaariffaa dhiise maal waa'ee Amaariffaa dhiisiti tiraansileetii kan ta'u warra dhiyeenya waa macaafa balleessuudha. Kitaabicha sana eessaa fuutanii hikkitan? Amma akka gootu isa kana falmii dhiisiti addisuudhaan macaafa biraa qaba waan ta'eef addisu macaafa baasii jedha. Eessaa fuutanii hikkitanii sabni keenya eessaa fuutanii hikkitan? Addoo gaafadhaa macaafa irra sirrii asiifa baasu achirraa kaanii dubbanna. Okay, addisuun gaafa dashiise mooti qabadha. Addoo maal jedha gataa dubbisuufi Yesuus jaalala abbaa waaqarraa nama hojjetu malee. Yeroo tokko addisu macaafni qulqulluun afaan kamirraa hiika? Ibinu hinka akkas goona ibinu daqiiqaa walii kennaa deemnaa daqiiqaa namni sinii faa qabu qortuun daqiiqaa sinii haa qabdu siifis isaafis daqiiqaa qabata haasaa tokko amma inni ibinuu naasa'e fixetti jalan dubbatiini wal dhaggeeffataa gaafa deemnu dhugaa dubbachuuf ijoolleen mastaawashaa qabataa isin dhaggeeffatan jiraachuu danda'u waan ta'eef daqiiqaa walii galuu qabu. Macaafni qulqulluun immoo afaan sadii irraati kan inni hiikame Ibraayistii, Armaatiksiidhaa fi Giriikiidhaan. Kanaaf itti fufii daqiiqaa walii qabaati jechuudha. Qortu qabu immoo qabdaaf. Amma ibinuuti itti fufaa daqiiqaa 4 siilaannaa
Amma daqiiqa 26 wajjin itti fufi. Isa booda saamiitti itti fufi. Okay, shi. Saami ni jirta miti? Okay, jalqaba irratti macaafni qulqulluun keessaa fi afaan Oromoodhaa kuni kan inni irraa hiikamee hin jedhu afaan Amaariffaa irraa jechuudha. Macaafa kana irratti maal jedheetiin lafa kaa'e jennaaniin namni Yesuus hin gooftaa jedhe tokkollee mootummaa samiitti yookaan jannata san inuma hin arganne jechuudha. Namni fedhii abbaa koo isa samii irraa raawwatu malee namni yaa gooftaa naan jedhu hundi mootummaa samiitti hin galuu jedheetiin hin dubbate. Guyyaa sana namoonni hedduun yaa gooftaa jedheetiin hin dubbate. Maqaa keetiin raajii dubbanneerra miti. Maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra miti. Maqaa keetiin dinqii hedduu hojjanneerra miti naan jedhu jedhe. Iyyesuus ammoo maal jedha? Ani immoo narraa fagaadhaa isin yaa warra haminaa hojjetan ani gonkumaa isin hin beeku jedheetiin hin dubbate. Qabdii kana keessatti Iyyesuus Kiristoos jalqaba irratti namni Iyyesuus hin gooftaa jedhe tokkollee mootummaa samiitti hin galu. Lammaffaa irratti ammootiyyuu namni maqaa Iyyesuusiin ammoo dinqii hojjeteetiin jedhe Iyyesuus Kiristoos guyyaa isa dhumaa sanitti ammootiyyuu ani isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettan jedheetiin kan dubbatutti jiru maal inni kitaabota warra kiristaanaati jechuudha. Macaafa qulqulluu kan isaan waaqummaa Iyyesuus irraa lallabna jedhaniitiin hin dubbatanii jechuudha. Kitaaba kan isaan hin furatan. Kitaaba kanas hin furatanii maaliif jennaaniin sababni isaan kitaaba kana hin fudhanneef hiika sirrii ammootii waan inni hiikeetiin hin jiruuf jechuudha. So kitaabni amma isaan harkaa qaban sun jechaadha waan inni irraa hiike tokkollee ammootiyyuu hin qabu jechuudha. Yoo kitaabni sun hiika sirrii hiike kan jettaniitiin hin dubbattan taate as fidaatiin ragaa wajjin nu amansiisa. Itti fufisaami. Okay, Taane hiikni kanarratti hiikamee jiru dogoggoraadha. Okay, galatoomne. Macaafni afaan Oromoo afaan kamirraa hiikame? Afaan Oromoo sa hiikamee dhiise amma sa macaafa satti maar afaan Oromoo afaan kamirraa hiikame sin jedha afaan Oromoo hiike dogongoraati jechuun jirta iddoo kanatti afaan kamirraa hiikame? Afaan barbaade irraa hiikamu garuu hiikni hin baadhee jiru. Afaan barbaade irraa hiikamu kitaabichi kun afaan kamirraa hiikame? Ati harkaa qabdu afaan kamirraa hiikame? Afaan barbaade irraa hiikamu amma isa kana isa ammati isa macaafa qulqulluu sana normaal isaa fidadha. Afaan kamirraa hiikame? Kitaabichi kun yeroo tokko isaanii keenya. Wayye. Kitaabichi kun hiikni isaa afaan Oromootti wal fakkaata iddoo kanatti. Kan ati fidde sun tokkochaanuu waliin fakkaatu bar. Eessa fuuteetiin inni akkas jettan? Inni kun dogoggora macaafa warra dhiyeenya afaan biraan barreeffamanidha. Macaafa kitaaba dogoggoraa ta'uudhaaf hiikni isaa dogoggora kan jedhu kitaaba biraa kan afaan Amaariffaas baasiitiin innatti hime iddoo kana. Kitaaba keenya isa noormaalii isa waa'ee Yesuus dubbatu duraan si dubbisaa jiran. Ragaa fidii sin jedha bara iddoo itti ammootii kitaabni kun bakka kanatti dogoggora jedhu ragaas baasiitiin nu amansiise kan. Hiika dogoggoraati kan jedhu. Yerusaalem maal taatati? Akka barbaadanitti barreessanii fidan, akka barbaadanitti barreessanii fidan jechuudha. Macaafa kana hin beeknuti, macaafa qulqulluu kan jedhu fidi. Macaafa qulqulluu kan jedhu fidi. Macaafa qulqulluu kan jedhu fidi. Yerusaalem. Kan Amaariffaa kana. Qo'anaan dubbisa ibinu. Dubbisu. Muti qabaddu yeroo tokko. Muti qabaddu yeroo tokko. Kan Amaariffaa fi kan afaan Oromoo. Kan haasaa jiru saamii wajjin wanta ta'eef hin dubbatiin. Yaa kan afaan Amaariffaatii fi kan afaan Oromoo wal gala. Maal jedheetiin lafa kaa kan afaan Oromoo irratti geetaa hooy yammiileen hulluu jedheetiin kan inni dubbatu jechaadha. Mangisti samaayuuti yammigaba ayidallam jedheetiin kan inni dubbatutti jiru jechuudha. Namni gooftaa naan jedhu hundiniyyuu mootummaa samiitti hin galu jedheetiin kan afaan Amaariffaa kan hiike kun dogongora moo
sirrii hiike. Amma macaafa nagaa Amaariffaadhaan fudhattee haasaa jirtu afaan Oromoon fudhattee haasaa jirtu lamaansa. Eessarraa fuudhee hiikee afaan Oromoo keessaa sun eessaa fuudheetiin hiike ishiin nutti himaa kaa eessaa fuudheetiin hiike. Warri kun warra dhiyeenya dhufaa jiranidha. Macaafa qulqulluu noormaal waldaa kiristaanaa. Afaan Oromoo kan ati harkaa qabdu sun kitaaba kamirraa hiike. Isa beeka waan irraa fuudhee hiike abbaasa garuu hin baachaa waa'ee hiikaa isaa dhiisatan. Waan irraa hiikame osoo ta'an afaan keenyaa waan barbaade irraa hiikamu garuu macaafa inni Amaariffa dubbisaa jirtus inni afaan Oromootti qabattee jirtus wal arga garuu isaanii amma ofirraa qabaannee waldaan kiristaanaa amanaa jirtu tokko miti. Inni baachaa jirtu samaayee jedha inni jalqaba 21 dubbimu Yesuus jaalala abbaa koosa waaqarraatu jedha. Ati macaafa isa kana fidi dura malee isa kana warra dogoggorsitoota dhiisi. Loqoda isa kana har'a sirratti argaa jira. Inni kun sakan sobaati. Dogoggorumayyuu hin ta'in. No, dogoggorumayyuu hin ta'in. Garuu macaafni sun maaliif dubbataa jira jedhamu dogoggorumayyuu hin ta'in inni kunoo sorrumayyuu haa ta'us. Maaliif dubbataa jira macaafni qulqulluun kun tokkoffaan immoo Yesuus Kiristoosoo akkuma sinaan jettan ani gooftaa keessanii fi barsiisaa keessanii jedheera. Inni maal gochuu barbaada goofta namni goofta naan jedhu hundumti yookiin hundinuu jireenya hin qabu jechuu barbaada haraamo yaadni sanaaf hin galle bar macaafni qulqulluun dukkatti waa'ee raajota sobduu dubbataa jira bar. Raajota sobduuti hundinuu yoo jedhes duwwaadha yoo jedhes waa'ee raajota sobduuti kan inni haasa'u. Ani gooftaan keessanii fi barsiisaan keessan jedhee Yesuus afaan isaatiin dubbatee jira jechuudha. Hangaruu waa'een ibinuu naaf hin galle yaadni kaaseef. Dogoggoradhaa sanadhaan jedhina sin nuyi afaan keenyaanii afaan keenyaan kalas isatti dhalannee guddanne yaa kalas kana beenna. Ibinuun bu'ee jira. Maal abbaa keessanii kophaa keessan mana keessatti haftu moo huradu? Maaliif isa bu'ee maddoo? Maal gurbaa kun nama gadi daddarbatte kophaa mana kee teessismoo kun? Maal addooti jedhi yaa